kalaandirri har'a dacheen keenya fayyadamaa jirtu macaafa qulqulluu wajjiniin kan waliif hin galle ta'uusaa quba qabdu. Dudda duuba kalaandira kanaa seexanni jiraachuusaa hoo oduu nama gaddisiisu ta'e dhaabbattoonni kiristaanaa hedduun isaaniillee otoo hin hafin kalaandira seexanni baasee kanaan bulaa jiru. Tarii kun oduu itti nama hin yaachifne fakkaachuu danda'a ta'a. Garuu seexanni waan hojjetu hundumaa waa maleen hojjetu. Sababni isaa Waaqayyos waan hojjetu hundumaa sababii maleen hojjetu waan ta'eef. Maarree mata duree gabatee yeroo boora'e yookiin kalaandira boora'e jedhuun kalaandira dachee keenyaa fi kalaandira macaafa qulqulluu wal bira qabnee walii wajjin ilaalla jechuudha. Kutaalee garagaraatti qoonnee walii wajjin ilaalluuf hamma xumura sagantaa kanaatti mata duree kanaatti akkasiin hordoftan affeerraan isiniif godha. Ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti akkuma jennee turre qayyabannaa keenya mata dureen isaa gabatee yeroo boora'e yookiin immoo kalaandira boora'e jedhu kana kutaa tokkoffaa isaa mata duree AM PM fi uumama boqonnaa tokko kan jedhu walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Seerri uumamaa boqonnaan tokko lakkoofsi 14 immoo mata duree keenya nuuf saaqa. Innis akkas jedha. Akkasumas Waaqayyo guyyaa fi halkan gargar baasuuf bantii Waaqaatti ibsoon haa jiraatan. Isaan milikkitoota buusaa waggaa guyyoonni waggoonni ittiin beekaman haa ta'an jedhee jedha. Guyyaa fi halkan gargar baasuuf buusaan waggaa yookiin immoo waqtiileen kan ittiin beekaman, guyyoonni kan ittiin beekaman, waggoonni kan ittiin beekaman Waaqayyo ibsoota bantii Waaqaa keessa kaa'e jechuudha. Namni kalaandira haaraa baasuu isa hin barbaachisu. Uumama keessa Waaqayyo kalaandira ofii isaaniin of gaggeessan kaa'eera jechuudha. So kalaandira samaayin kaa'e kan hordofuun dirqama keenya ta'a jechuudha. AM fi PM maali? Akkuma nuti beeknu guyyaan tokko bakka lamatti qoodame sa'aatii 12 qabaadha. Garuu macaafni qulqulluun kan jedhuu fi gabateen yeroo dachee kanaa kan jedhu garaagara. Fakkeenyaaf AM fi PM kun jalqabuma maanni AM fi PM kan jedhuu fi hiikkaansaa tarii AM jechuun anti-meridian yookiin immoo afaan laatiniin jechuudha. Before midday yookiin immoo walakkeessa guyyaa dursa kan jedhu yeroo ta'u, PM immoo post meridian yookiin immoo after midday yookiin immoo walakkeessa guyyaa booda jechuudha. Isaan kun maal jechuudha? Guyyaan tokko AM tokkoo fi PM tokko kan qabuu fi isaan kun AM sa'aatii 12, PM immoo sa'aatii 12 kan qabu yeroo ta'u, lamman isaaniiyyuu kan isaan irratti gargar ba'an guyyaa keessa sa'aatii 6 irrattiidha kan inni jechaa jiru. Guyyaa keessa sa'aatii 6 irratti AM yeroo xumuru, PM immoo adeemsa isaa jalqaba jechuudha. Kana jechuun halkan walakkeessa halkaniirraa kaasee yookiin immoo waariirraa kaasee hanga waariitti yookiin walakkeessa guyyaatti AM yeroo ta'u, walakkeessa guyyaa waariirraa kaasee immoo hanga waarii yookiin walakkeessa halkanitti PM ta'a jechuudha. Kana jechuun guyyaan tokko yookiin sa'aatiin 24 kan inni lakkaa'amuu jalqabu jedha. Egaa kalaandirri dachee kun halkan walakkaarraa kaasee hamma halkan walakkaa isatti aanutti sa'aatii 24 lakkaa'ama. Macaafni qulqulluun keenya seerri uumamaa boqonnaan tokko garuu galgallis ta'e ganamnis ta'e jechuudhaan guyyaan tokko lakkaa'amuu kan inni jalqabu galgala irraa yookiin immoo lixa aduurraa jalqabee hanga lixa aduu isatti aanee dhufuutti ta'uusaa gadi fageenyaan nuuf kaasa. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irraa galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa tokkoffaadha. Lakkoofsa 8 irraa galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa lammaffaadha. Akkasuma immoo lakkoofsa 13 irraas galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa sadaffaadha. Lakkoofsa 19 galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa arfaffaadha jedha jechuudha. Akkasuma lakkoofsa 23 galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa shanaffaadha jedha. Lakkoofsa 31 galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa ja'affaadha jechuudhaan kallattiidhumaan eebba guyyootii torban uumamaa isa ta'e akkasuma immoo xiyyeeffannaa seexanaa isa ta'e seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 3 yoo ilaallu
dhimma guyyaa torbaffaatti darba jechuudha. Seexanni lola guddaan inni qabu yoo jiraate guyyaa kanarraati. Sababni isaa guyyaan kun akka jedhutti bantiiwwan waaqaa lafti waan isaan keessatti argaman hundinuu egaa hin raawwataman. Waaqayyo guyyaa torbaffaatti hojii isaa hojjechaa ture hin raawwate. Guyyaa torbaffaattis waaqayyo waan hojjechaa ture hundumaatti hin boqote. Waaqayyo waan uume hunduma raawwate guyyaa torbaffaatti waan boqoteef guyyaa torbaffaa sana hin eebbise hin qulqulleesse. Seenaan uumamuu waaqaa fi lafaa akka kana ture jedha. Kanaafiyyuu amma egaa macaafni qulqulluun keenya kan nuu kaa'u guyyaan kan inni lakkaa'amu jalqabu galgallis ta'e ganamnis ta'e jechuudhaan galgala irraa kaanee achiin booda immoo guyyaan inni itti aanee dhufu yookiin immoo ganamni itti aanee dhufu walumaa galatti saayikilii yookiin immoo marsaa guyyaa tokko xumura jechuudha. Sana booddee waaqayyo guyyaa torbaffaa kaa'e. Seexanni har'a lola guddaa inni guyyooti lakkoofsaatii kanarratti illee kan xiyyeeffateef yoo jiraate jechuudha. Guyyaa torbaffaa namni akkaataa waaqayyo barbaadeen akka hin eegneef. Maaliif waaqayyo uumaa ta'uusaa kan ibsu guyyoota torbanii keessaa guyyaa isa torbaffaadha. Kun immoo akkuma waaqayyo kaa'etti galgala irraa kaasee lixa aduurraa kaasee hanga lixa aduutti kabajama jechuudha. Kanaaf seexanni immoo waaqayyo uumaa ta'uusaa ija namaa fuulduratti akka inni calaqqisee mul'atu hin barbaadu. Garuu waaqayyo irra deebi'ee guyyaa kana ilaalchisee gaafa saba Israa'eliin abboome seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 8 hanga 11 isin dubbifachuu dandeessu. Garuu lakkoofsi 11 maal jedha? Ani waaqayyo guyyaa 6 keessatti bantii waaqaaf lafa galaana waan isaan keessa jiru hundumaas uume guyyaa torbaffaatti nan boqodhe. Kanaaf ani waaqayyo guyyaa sanbataa nan eebbise nan qulqulleesse jedha. Waaqayyos kan inni kaa'e guyyaa sanbataa yeroo eegdan wanti isin yaadachuu qabdan guyyooti torban uumamaa sanadha. Sababni isaa ani uumaa waaqaaf lafaati jedha. Guyyaa torbaffaa keessa icciinni jiru uumaa waaqaaf lafaa ta'uu waaqayyo ibsa jechuudha. Kanaaf yeroo sanbata kana kabajan immoo jedha seera Lewwotaa boqonnaa 23 lakkoofsa 32 irratti maal jedha? Kun guyyaa sanbataa guyyaa itti boqottan isiniif haa ta'u. Isin soomuudhaan gad of deebisaati. Ji'ichatti gaafa guyyaa salgaffaa galgalaa hamma galgala sattaanee dhufutti guyyaa sanbata keessanii eegaa jedhee jira. Argitanii? Galgalaa hanga galgala isatti aanee dhufutti bergit heertuun kun sanbata guyyaa torbaffaa osoo hin taane sanbata ayyaanota wajjin wal qabatee jiru kan ibsu yoo ta'e iyyuu garuu ta'uun sanbanni guyyaa torbaffaanis kanumaa wajjin wal qabata. Kanammoo seenaa du'a Kiristoos wajjin wal qabatee macaafni qulqulluun akkatti nuuf kaa'eera. Wangeelota arfan dubbifachuu dandeessu. Garuu sirriidhumatti Luqaas boqonnaa 23 yoo dubbisne Luqaas boqonnaa 23 kana nuuf kaa'a lakkoofsa 54. Gaafa Yesuus du'e jedha guyyaa sanatti sanbanni itti luxuuf waan tureef namoonni hin qophaa'u turan jedha. Isa kana itti deebina. Dubartoonni Galiilaadhaa Yesuus duukaa bu'an sun Yoosefii wajjin dhaqanii iddoo awwaalichaa akkasuma akka itti reeffi isaa kaa'amee hubatan achumaa deebi'anii immoo waan ittiin reeffa isaa sukkuuman urgooftuudhaaf dibata qopheessan guyyaa sanbataatti garuu akka seerri ajajutti hin boqotanii jedha. Argitanii amma gaa iddoo kanatti sanbanni kan inni kabajamu jalqabu aduu lixarraa kaasee jechuudha. Aduu lixarraa kaasee hanga aduu lixaatti jechuudha. Seexanni immoo isa kana ija isaatiin arguu hin barbaadu. Kanaaf kan inni lola guddaa kaasuuf jechuudha. Argitanii AM PM kan jennu kun garuu maal godha jechuudha. Halkan sa'aatii 6 jalqaba guyyaan tokko jechuudhaan walakkeessa hamma walakkeessa halkaniitti namni akka inni hojjetu gochuufidha jechuudha xiyyeeffannaan isaa. Sanbanni akka cabu gochuudha jechuudha. Garuu haa ta'u iyyuu malee jimaata aduu lixarraa kaasee kabajamuu kan qabu sanbanni amma akka lakkoofsa addunyaawaa yookiin immoo Girigooriyaan kalaandar wanti nama ajaa'ibu garuu Girigooriyaan kalaandar weebsaayitiin kun maal jedha? It is a Christian calendar. Wow, Western Christian calendar. Western baay'ee nama ajaa'iba. Waldaa Kaatolikii Room kana hundumaa kan godhe